guyyaa san wal dhageenya achumatti waan ta'us abbaa ta'es baratanii jara keenya obsanii gaddaa namni hundi dhalatti roobsuu malee kadhalaa tana itti dhiyaateetuma biyya alaa jirti jedhee irraa waa nyaatee achi kutu malee kan nagaatti akka nagarre takka dhiirateenya jechuudha. Isa booddeetti biyya rabbii isin muftaadha. Amma waan takka takka ta'a Adaamaa tanattis deemu jirtu waa hedduu jira ta Finfinnee tanattis deemu jirtu keessafuu namni jaarsa keessan jalaa wajjin jiraachaa jirtan murtii mutura haadhu diiyaaspooraa jechuun jaarsa jalaa qabdan jaarsa keessan bilaash biyyatti qajeelchitan waa hedduun harkaas ni qaba waa hedduu waan akkaan garaa kana sirra raasu jechuudha. Ati dullattiin teesseti sa'a 8 dalage maarreettee halkanii guyyaa fiiddaa innis achiin fiigaa gandan laalata kaamana sanin jaaree dhufa siin jaa waan inni godhee dhufu takka irraa quban qabdu jechuudha. Yaa haadha eenyuti? Yaa haadha eenyuti? Yaa haadha eenyuti gaasii haadha Irmaan Imraan. Kan diiyaaspooraa jaalachuun qabnu jechuudha bara. Haadha Imraan immoo haadha maarreeti amma bara biyya alaa tanatti bara waardaa bara. Duuba diiyaasporaan tokko siin fuudhan hanjaa ibsaa keenya ni heeruma. Qoy maal heerumtasi jaarti qaba. iPhone akkatti Finfinnee fi Adaamaa keessa akka tolko qabamu kun waardaa eessaa dhufee beektaa? Eessaa dhufe? iPhone kun bakka inni dhufeen beektuuti. Amma jiru biyyaa santu namaa dabree 200,000 iPhone bitattee akkatti dhalaan maal daleedii fi dalagaa ishiituun beekan qabattee deemtiin jettee yaadda? Diiyaaspooraa ergaaf. Diiyaaspooraa illee hajaartii ilmaan qabusi mana jaarsa jee dhufee achii mana biraa jaarutti raasitti. Ibsaa keenya badhalaan ni heddummaattee barree dhiisee ibsaa. Dhalaan heddummaattu dhaggeeffadha. Jaarsi kee dhaggeeffadhu waan sitti ma dhaggeeffadhus garragatee qaallitti Ameerikaa jirtu. Tam silaasan jettu tam ishiin. Qoy isaanuu ni beekani. Qaallitti Ameerikaa jirtu, qaallitti Austraaliyaa jirtu, qaallitti Kanaadaa jirtu dhaggeeffadhu. Jaarsi kee waan inni dalagu jiru takka sitti ma dhaggeeffadhu. Jaalatti jibbitee jechuudha. Waan jirtu fedhu kakadhee sitti matana. Harkaan lafa qabadhee jechuudha. Jaarsi kee takka mana Finfinneetti itti kireessiti mobaayila iPhone 17 itti ergee hoggaa simatti diidaamarree jee mee namaa biyya tasiyaan dhaqajee achi ijaazaa bu'aa jechuudha. Kun waan irraa dhumaati. Dubbii dhugaa lafa jirtu jechuudha. Ati ilmaan kan isaan fa'aa bu'umaa rakkoo qabaree intorri lafa jiru yoo isa saniin buufanne maal goone? Wardaati jaarsa qabdaa. Eetum waan namni wanni keessa seeni usii ulti ta'e keessa jiraadhu ati waan dhugaa haasa'u jira kun. Eegese waan dhugaati. Haasa'u qabu lakkii jaarsa laalachuu edaa. Arsii laalachuu edaa. Marqaa godhuu beektaa? Marqaan nuti akka beeknu marqaan. Amma haasa'u lubbuu keessaan baasin. Haasa'u lubbuu qabu lubbuu keessaan baasin. Haasa'u lubbuu keessaan baasin. Aminashi yaa teenya Aminashi teenya ta Awurooppaa jirtu dhaggeeffadhu. Yaa Faaxumanashi teenya ta Ameerikaa jirtu dhaggeeffadhu. Yaa Asturaaliyaanashi ta Asturaaliyaa jirtu dhaggeeffadhu. Jaarsi kee maarree du'e maarree ta'e dachii takka kaartan maarree ganda keenyaa manni irratti diigamuu deema. Maarree sanis sirreessa jee amma oggoo karaa biyyaatti keessatti maddii murannaan takkaa hojii deemu takkaa ammoo hambisuu jaarsa kee biratti. iPhonein akkatti dhalaan Finfinnee Adaamaa keessaa ol qabdu kun guutuun jaarsa keetiiti. Adaamaa keessaa baasii kaa ibsa. Maal Adaamaati jaarsa keetu sii bitee nan beekaa maal tun beekaa. Maaltu sii walitti fitan usii taa'e Adaamaa keessaa. Jaarsa kiyyasuma akkasumaan naa bitee. Naat sii bitee usii taa'e. Nas bultii diigaayyee. Taana dubbii dhugaa abbaan fedhen kaanne jechuudha. Ani waan kana sinami kun maal dalagaan jaal bar saayiba xiyyaatti jira.
oo tana bar diaspora tokko bu'e diaspora kun eenyu abalo kana nam beeka bar jaarti maal godhe mana kireessatti eessatti wanni itti asitti galti bar si dhuga waan namni kana qofaa miti namni online ammas karaa irraa macarasha karaa dhugaa jirtu sitti madaggeeffadha ammas faaxochi jaarsa qabdan ta diaspora jechuu biyya alaa jirtan ammallee jaarsa keessan taateen akkanumatti huccuu qullaa dura baaftituma hottu gaa bareedaa hottu itti seenigaa hottu itti maaree teetteetuma kaameeraa isa irraa gayyaaftee qac viidiyoo waraabdee ittuma ergitee sinjee jaarsa keetiif kaameeraa viidiyoo irraa waraabdee maqaa beektaa haati beektuun sanii fi kabiraa itti himaa mire James jettiini James jettee viidiyoo irraa waraabdee kan itti gooti gadin si lakkisa moo daftee waan akkanaa goota ni gootii jechuudha ni godhaa jechuudha ati yeroon tiyyaan mana keessaa taa'ete haajii jaarsa kiyya kun samuuni kanatti haajamuu beekama si samuuni kana jaarsa kiyya kana fadhii maattu irraa qote nyaata kana nyaata irraa qaqqayyarimee sitti dabneeti vitaamin goota maarree goota inni harkaan ibsumsiisu jirti irraa fixxee jirti ati waan gogaa hafe onlaayinaan fixate inni asirraa Ameerika irraa Itoophiyaatti bum Ameerika Austraaliyaa irraa Itoophiyaatti bum godhaa jira inni asii fagootti dhukaasu jira jala yoo marga Suudiitu yoo asitti hin dhagaamne Itoophiyaan umaa qacacaa amme Suudii dhaabarta akkas godhan sun karaa suudii bar dhiiraa akkas godhaawu dhalaan amma lallee dhiiraa isa dhiiraa akkas godhaa warningi qabdaa bar laaluutti hin jirtu. Warningiinis diaspora natti kanasiisu jira. Diaspora Nagiyaa keessa naa jiraadha. Thank you shiif saayyee bakka boruu qabee irra dalaga namni wayiillee chaalenjii 30 naa kennee jira. Doolaara 300 si erga naan jedhe. Okay. Amma laal baatin tun dhumattee guyyaa 15 qofa siifoo. Ishi. Adaammadhu uummata achi siifoo ta'e ijoo kanatti. Guys, namni 500 fi wayii kun ka jirtanu billa alaykum rabbiin argitee caarraa feerii isaaf haa banu. Sababa isaatii namni chaalenjii baay'ee naa kennuu jira. Rabbumaa jedhaatii na gargaara fooloo godhaanii miliyoona takka haa seenu. Haala isinii danda'amu viidiyoo zaatii an dalaguu irratti duwit naa godhaati. Riippoostillee naa toshaa. Intu uffatinaa wallahi naaf qarshiin 100 kun ilmaan kophaa kiyya guddisaa biyaansi kiraa barumsa isaanii kabaatii lama himanaa cuftii na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Bakka afaan Amaariffaatiin dalaga boru inshaalaatillee diwit naa godhishi. Ayyee ishii galatooma marti keessan chaawu. Sabti walaa rabbi isaa dandeessu. Wardaa tokkotti lakkuu afur dhalteeti kan. Sumarrattiin fee qabeessidha. Mana irratti qofa nagaan shiishallee dhiifte wallahi maasha Allah. Wayii yaa ibsaa bara ilmoo dhaluun uumaan fadhaa rabbi naa kan du'aa naa godha kaamee. Bara ibsaan tun ilmoo dhallee bara yaa ibsaa kan. Ansumaa hin ijoollee baala jedhan deemtu ilmoo bira dhalu. Wayii ijoollee baay'ee yaa ibsaa